Nageerraan dhoskuun jedhe baran. Sagalee keenya bakkee jira waan ta'eef. Godhaafidha yookaan boonii dafaafidha. Ennaan okey jettee atis okey jennee walii gallee tokkummaanis nan dhufa jedhee booniyyeenis okey jettee kennaanis okey jettee booniyyeef sagaleen keessan dhaga'amaan jiru. Neetworkii keessarra effadhu dara rabbeedhi. Dhaggeeffadhaa ijoollee dubbiin bakka kanadha. Saaniin dhaga'ama Habiibti. Achi booda dhaggeeffadhaa. Wallahi dhugaa rabbii isinitti hima. Eshedheen dubbii kana gadi fudhadhee gadi bu'e. Innaan lakkii miidiyaa kanarraa illee gadi nun buusin na jette gaafa sana obboleettiin keenya kun dhiisi gadaa bu'amuuti maqaa keessaniif hin ta'u jedhee kadhadhee gadi buuse kennaa jennee booniyyee jennee haasayiititti kaane. Hiimoodhatee waan ittiin haasofne iyyuu hin beeku. Gaafa sana hiimoo ta'ee bootmii natti fakkaata. Achi booda obboleettiin keenya kun dhuftee seente. Isa dhuftee seente. Isin silas na jette naan Sumayyaan bookun nama beekamtii qabuuf malee hin dubbattan na jette. Naan obboleettii keenya. Erga nama beekamtii qabuuf malee hin dubbattan na jette. Ani waan Sumayyaa Tasfaa'iif loogaa jiru sitti fakkaata. Jaarsummaa keessatti qaama tokkoof loogummaan namni shakkame jaarsummaa keessa seenuu hin danda'u. Ani dubbii keessan dhaabbadhee raasirraa dhaqiitii tokkummaatti himi. Boonii tokkummaatti dhaqiitii himi. Tokkummaa isa waamameen dhufii nafe dhagaree keessatti. Hin dhufne garuu waamameedha gaafa sana. Wallaahi hin dhufii nafe. Achi booda dhaqiitiitti himi. Tokkummaan immoo haadha ga'u waan kana Ahmad ani keessaa ba'eera jedhe. Sababiin keessaa ba'eef immoo kanadhaa jedheen dubbadhee booniyyeetti himee Sumayyaa ishii kanatti himee kennaatti himee achiin booda ba'eera keessaan jedhe. Isheen gadi baatee namni haqa koo dhoske Ustaaz Awwal Qaasimiif Ustaaz Ahmadidhaa jette. Ustaaz Awwal Qaasim mana tokkummaatti dhaqanii viidiyoo gartaniitu viidiyoo citee ba'een arge. Walitti isaan araarsa jedhee keessaan dhaqee Sumayyaan ani ragaa of biraati ragaanan qabu ragaanan kana dura ergeef na jalaati bilbilli tabalaa shidhe jette. Isheen immoo paaspoort viizaa naan ergine tikeetti naan ergine jetti Sumayyaan boo isheen kun immoo ergeera jetti. Achi booda ragaa namaa fidadha jettee naan Sumayyaa Tasfaayee ragaa namaan fudhadhu jettee Sumayyaan boo waan Ustaaz Awwal dubbatanii dubbataa jira. Ragaa namaan fudhadhu jettee sana booda yoos immoo bakka kakadhu ati jennaan kakuu diddee jedhan Ustaaz Awwal waan isaan jedhanidha. Ustaaz Awwal isa kakadhu bakka ati kakadhuuti waan kana qulqulleessi birrii keessiifaa kaffaltu Sumayyaan jedhanii isa keessanaa isaanii dhagaa kun akkas isheetiin jennaan kakuu diddee jedhan Ustaaz Awwal mana tokkummaatti dhaqanii. Kunoo Ustaaz Awwalis akkas godhe anaaf Ustaaz Awwal okay. Mee waa'ee makon dubbadhaan maal godheeni akka ishee ukkaamsire dhaqee isheef dubbachuuf jedhee jaarsummaatiin dubbachuuf ennaanoo Sumayyaaf loogdana jette maaliin godha billaa alii obboleewwan sababa kanaan ba'ee viidiyoo dalage malee waan biraafani viidiyoo ba'een dalage maaliin balleessare obboleewwan mee natti murteessaa kunoo fidaa ishee bakka itti dogongore natti maatii kana ture si Ustaaza kan jaddiin arrabse simmiti mitire nama sanatti agaafattu sana isin irraa dubbattani mucaa kana hin jedhamin jetta miti anillee deeggaru jecha sana Ustaaza irraa ba'e yoo ta'e namni sun dogongora qaba. Kan akkas jedhe Sumayyaadha Ustaazii jedhe miti mana Ustaazitti jedhame mana Ustaaz Farhaanitti jedhame naan jecha sana achirratti haasaamuun dogongora jedhee mormeen sirrii miti jedhe. Yaa Sumayyaan balleessiteetti badii guddaa qabdi kanarratti. Maarri ani nama akkas jedhee mormeedha malee nama hin jiru iyyuu tani laayivii sana iyyuu hin jiru sana. Garuu itti ba'ee argeen irraa dubbadheen akka godhu. Tokkummaa babaa darbee rabbii jedhi ishee Ustaaza keenya walitti siraarsine deemna rabni nu qabuu dide. Amma namni wal silasi waliin faarsu Ustaaza. Kan jedhu lolan isa waliin jedhan. Warri hattu jettanu erga hattuu barreessuun keessa ilaa Ustaaza kiyya kana naarina bakkalchaa koo dhiifamu. Ilaa komentii kana hin naarina komentii kana hin beektanii bara 2023 bara sana hin beektanii bara haqa baasaa ture hattuu jechuuni arraba miti nama sana quuxessuudha. Maqaa nama barreessaa hattuu ennaa jettan Ustaaza kiyya waan jettan natti fakkaata waan ta'eef nama hattuu jettan maqaa isa barreessaa. Ahmad Hussein hattuudha. Ahmad Hussein hattuudha. Arraba miti hattuu jechuun. Hattuu jechuun arraba miti bar koodii nuti ittiin haqa baasnuudha.
koodii nuti itti naqaba. Gootani ustaz isinillee amma tasgabbaya siifan yaada bareedaa Tokkummaa ol lugashaa tokkummaa kottu. ol galcha isin lamaan ustaza walii afuutuu godha isin ummata islaamaati. Dhugaan ijoollee kana gara lamaaniitu aabaatu wanni dhokfamu tokko inni dabaru hin jiru. Yoo Sumayyaa Tasfaayee badii kana hojjattee badii kana qabaatu badii kana Akkasii kunoo laftiifan fattu jedha ergoo bas. dirqama fudhattee yoo Sumayyaan tunarraallee akka isii akkana ta'e karaa biraatiin jallisee yookaan namni sadaffaallee dhimma jiraa jallisee jiru tasgabbiidhaan waliigalteedhaan ilaafilameedhaan haasaamee xiinxalamee ammas keessaa fi alaan laallamee dhimmi kun dhugaa akka argatu bakka akka argatu ta'a. Mucayyoon tun gara hundattuu haqa argachuun dhugaa argachuun dirqama isiiti. Kanaafuu wanni nu barbaachisu amma mucaa kana galchaa abbootii walii baraati. Wallahi dhaggeeffadha. Namni keenya waan islaamummaa keessaa isa baasu dubbatala. Dhaggeeffadha. Ani bakki ni dubbataa jiru isiniif haa galu. Nama muslimaa tokko haqa nama muslimaa tokko baasuuf aafira duula waammachuun akka islaamummaatti ni eeyyamama. Laaffii qaba. Hin eeyyamamu miti. Akbarul kabaa'ir badiiwwan gurguddaa rabbiin namatti dallannu keessaa tokkodha. Ela kanaaf sima isin kanatti himtanii fidani waan biraa barbaadan. Ustaza sitti sin jalan dhaabbadha wallahi ani gara kan waan natti qabannu ka ustaza akkasa taana walaa qabannu akkana goonu amma ilaala No, Bilal in ta'u jechuun maal jechuudha? ila ustaza asinillee ummata kana alan jirtan saba kana waliin jiraatan dhagaa ustaza kiyya isin jaalannaa isin kabajnaa tokkummaallee obboleessa keenna wanni waliin nu gahe haqa sana adda baafachuudha. Wanni amma nu jedhu kabraa sirreessuuf jennee kabraa balleessuun irraa hin eeggamu. Nu ammoo yeroo hundaa wanni ilaaluu qabnu karaa ufafoo karaa nu baasu ilaaluu qabna. Kanaaf rakkoo biraa furuuf rakkoo xiqqoo as gaasii dhuftu kana furuun nu barbaachisa. Tokkummaallee Hussein yoo jedhe lolaaf adeemsa biraa duun taane araarri nagaa gidduu keessanii bu'ee afuutu walii gootanii haqa tana waliin taanee waliin taatanii waliin barbaaduu nurraa eegama. Ilaalani kabajaan inni taasisaa fakkeenyaaf inni eessanuun arrabseera fakkeenyaaf dhufee ati akka dubartiidhaa akka maalii jedhee sagalee naa qabeera ani ittiin deewwanni hin jedhu galatoomedheen kana caalaa si duukaa dubbachuu hin danda'u galatoomi hin jedhu. Homaa miti bakka kaleessa mana mubaarakitti gara nama 12 jirra. Wallahi isaan irraallee wanta akka komii takkan qabu yeroo dubbate bakka isin hin jirretti akka jechuun yeroo tokko beekanii haqa namaalee mirkaneessaa deemuun gaariidha. Annaba kamirraayyuu miidiyaa sagalee isin dhaggeeffachiisu sagaleen ittiin arrabse yoo barbaaddan. Ani waan kanaaf min ustaazii ila namoonni 600 maastar isinillee dhaggeeffadha 652 yoo na arrabsitan walaa yanfa'u walaa yadur waan takka wanti isin naa buusan hin jiru wanti isin na miidhan hin jiru. Fakkeenyaaf namni rabbiif jecha na jaallatu waan takka wanti inni naa buusu hin jiru wanti inni narraa hidhu hin jiru. Dirqama akka inni na jaallatu rabbi isa godhee naan na jaallata. Isinii galee ani haqni hin dabiini. Kana dhaggeeffadha. Mee sooshaal miidiyaa kanarra waa baay'ee garaa jirtu masin. Mucaan tokko viidiyoo waraaba yeroo hedduu viidiyoo waraaba waan inni jedhee waraabu mucaa tokko ani irratti waraabu nama sana. Maaliif nama hawaasaa bu'aa hin buusne irratti waraabu. Tokkummaan hawaasaa bu'aa waan inni buusuuf inni irratti waraabani. Namni hawaasaa bu'aa buusu bakka inni dogongoreetti himu ani gaafa dogongoree natti himu namni waa hojjetu hin dogongoru jedhaan jiru. Dogongorri haddii qaba. Haddii dogongoraa keessaa gaafa ba'e hin ta'u. Namni tokko nama tokko duuduu. Ustaaz ammas bakka kanatti tokkummaa waa'ee haqa jaraa gadi kaasuun qabu miidiyaatti fiduun qabu hin jenne garuu duula irratti waamuu hin qabu jechuudha miti. Maaliifi nama kiristaanaatiin kanuma jedhaa jiru. Assalamu alaikum. Wanni ta'e assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Lista kajaraa kan kan yeroo leen qabu dhiifama wajji. Yoo mata illee ta'u inshallah tokkummaa seensisaa sun amma akka biraatti waan biraatti asirraa furmaata. Gorsa walumaa gala gorsaa kan barbaadeen warri itti dhiyaatan gorsa irraa indee butaanaan dhaggeeffadha.
wallahi ani dogongorootu manni dogongoru hunda funaanee sooshaal miidiyaatti gadhiisa hawaasaaf hin dhiisa sakaan. Innis waan hin dogongoru qofa sooshaal miidiyaatti haa gadhiisu. Namoonni immoo namoota deemamuu qabu jala deema. Ila irra deebiin sinitti namoonni rabbii isin uume sodaattan warri na hordoftan namni 816 waan hin dubbadhu isiniif hin ta'u yoo ta'e namoonni mukattamantan sana sodaadhaa fooloo keessan irraa kaafadhaa deeman. Namoonni dhagaattamantan dhagaa keessan sodaadhaa. Namoonni malaayikootattamantan malaayikoota keessan sodaadhaa. Namoonni rabbittamantan rabbii keessan sodaadhaa fooloo keessan irraa Ifama Ustaz, waazin gaafadha. Master bara turte obsiga alillee sangaafmo ustaza wangaafi gaafachuudhaaf seene agaree fo turte yoo jarana yoo ayyamaa isaanii jarana kana dan ustaza gaafachuu barbaade. Yoo akka dhugaa taate ani sifi tokkummaa irrallee walitti hin dhiyaadhuosiitu nama tokkummatti dhiyaata. Ati garuu ustaza keenya si kabajnaa si jaalannaa. Waan takka waan asirratti miidiyaa deemu ilma namaati namni dogoggoree jiru wanni kun dogoggoraan immoo dhuguma tokkummaan kiristaanotaan baati sumayyatti duulaa jeen bakka san yoom jee adda nu baasuu dandeessaa? Kuno viidiyoo dhaggeeffadhu. Viidiyoon siif hidhagu. Viidiyoon dalagee moo laayivii irratti akkas jee? Laayivii irratti jedheennaan kuno laayivii irratti jedheennaan jala taa'ee waraabe. Si qabu kamera. Ora kon qabu ani adde smara dabaafachuu barbaade yoo jirti yoonni sun waan ragaa qabu taa nu barsiisuu dandeessu jirti jechuun barbaade. Ragaa mati Meen dhaggeeffachiisu tokkuma gisa qabsi ransi. Ana uummata komentii taphannu miti itti muddaa fi eenyu kan gadi buuse. Please qabsoo tokkummaan jedhu itti muddaa fi please. Kuusi ustaaza keessa tokkummaa amma isin lachuun miira keessa jirtan fakkaatti miira keessaa ba'a. Ustaazatillee nama guddaadha. Tokkummaan obboleessa kee xiqqaa ta'uu ni mala. Lafattillee ayyee. Ilaana dhaggeeffadhu. Wallaahi ani namoonni asirra jirtan guutuun keessan dhaggeeffadha. Waa'ee TikTok yoo ta'e ani isin caalaa beekachuu koo miti. Ituu isin TikTok hin banatiin TikTok banadhe. Bara 2020 jalqaban banadheen. Yeroo sana sorry okay isin 19 banadhe okay bakka laas ati na dursita. Garuu namootan dursu nan qaba. Bakka ati immoo na dursita dhaggeeffadhu. An TikTokiitiin nama jiraatu miti. TikTokerallee miti. Senegalee TikTok faayidaan TikTok irraa argadhu takka hin qaban. Geemiin taphadhu. Geemiin na taphachiisee jedhee beekaa fakkeenyaaf giiftii namaa laatta. No. Turumbadu waan itti namaa laattu argee beekani. Sun koobiraati ustaaza keenya amma agendaa gaafuma. Qoy dhaggeeffadhu. Qoy sorry takka. Sorry. Ani nama TikTokii kanarraa biizinesa barbaadu miti. Waliigalaa. Waan hin dhufeefin qaba. I have responsibility itti gaafatamummaan qaba. Rabbi nama islaamaa khaliifaa godhe. Khaliifaa jechuun hoogganaadha namni islaamaa. Atis hoogganaadha. Rasuulli sallallahu alaihi wasallam kullukum raa'in wa kullukum mas'uul jedhan. Hundi keessan tiksituudha waan tiksitan irraa gaafatamtu jedhan. Abbaan manaa haadha manaa irraati. Isa sanaaf asirratti dubbanna malee namoota 816 rabbiin guyyaa qiyaamaa maal ittiin ta'ee funyaan qabeena gaafata waggaa 50 qullaa koo gaafa fuulduree isaa dhaabbadhu. Bakka badeera reeqee kun dirqama dhan irratti. Isa kana dubbadhu. Dubbadhee baran waan si gaafa sagalee sana dhageessisiin jee bara laayivii irratti ta'ee moo viidiyoo irra akkas jee dalagee moo harbuun amanuudhaa jetti. Kaameraan itti si qaba. Viidiyoo kana jala seentee yoo dhaggeeffatte maal ta'a? Rakkoon qabu ayyaa nama tasamaaree hoggatu kana itti dhageen ture. Ammamee keessa galeen ture. Sirraan dhagee malee isaa akkas jiru. Hogga ganama yeroo inni waa'ee kanaa dubbatu yaa uummata hundi keessan itti duula kaasaa isaa jiru dhagee malee warra kiristaanota obbeen iyyuu dhageenye amma akkasanii adda baafachuu barbaade malee waan wallahi akkas jedheera bibi kunoo siifan fidaaf shirra yaadda inni isaaf don't worry yoo kaameraan itti galagashaa koy taa'e kun raakaasaa jiru. Wattaadarri tokkummaa shugguxii dhiisaatiif hanjii darbadhaa kalas ni eeyyamee jira. Akkas ela darbadha waan barbaadan.
Hakarra jiru nin deeggara ustaaza. Hakarra jiru. Ustaaza garuu waa takka dhaggeeffadhu gaa. Muraa miti. Viidiyoo guutuu barbaanna malee muraa miti. Waan miidiyaa kanaa walumaan beekna jedhu namanaa. Namni yoggaa walitti muufatee sagalee walii mummuree maqaa wal balleessin. Waan anati ediitii godhe dhaggeeffadhu. Nati ediitii godhe yoo ta'e waan ittiin ediitii dhaggeeffadhu. Nati ediitii godhe yoo ta'e wanti ittiin ediitii godhe baasuu dandeessa. Yeroon jaarraa nuti keessa jirru jaarraa dhaloota meeqaffaa keessa jirraa bara bibi baasuu dandeessa. Ilaali. Polsii qabaa godhe. Asirratti kiristaanonnis jeemoo mee waana imaama bakka kana natu jira jiran akiraa waa dubbanna. Ayyee kiristaanonnis jee kiristaana dubbaadha. Hattuuni amma fakkeenyaaf tokko inni hattu jee akkas ta'an ustaaza keenya hattuun musliimaa fi kiristaanaan qabdu hattuun hattuudha. Seera duratti keessa dhiyaattu maqaa hattuutiin dhiyaatti malee musliima hattuu yemtee hin dhiyaattu kiristaana hattuu jettee hin dhiyaattu. Ata mareef viidiyoo reemtara hoggaa asattuu sila argeen turani. Hattuu solaattu gaafa jedhamu musliima jedhamoo kiristaana jedhe hattuu solaattu. Hattuu salaatu jechuun kun amma akka jamatti hattuu salaatu jedhanii gisa gargarii namni ganda kastee hoggaa akka jooktu waliin jannaa argaa. Hattuu salaattudha jedhee. Of course ta'uu mala hattuu salaatu baay'een jirti hedduu jira maali amma asmara biyya haaraa hattuu salaatu hedduu jira. Sunaa dhiiftee amma bakka kanatti ani bakka isaa waan jiruuf. Maastar irraa keessadheetuma irraa si bu'oo. Dhaggeeffadha. Eenyutu isaan mucaa tokkotti kana waa'ee amantiitiin waliin qabsiisiin jedheen mucaa tokkotu isaan waa'ee amantiitii fi waa'ee gandaatiin waliin qabsiisiin jedhe mucaan tokko irra jira yeroos. Inni ustaaza keenya ilaale sirran beeku dhiiwuma tana gaafa garee shahaadatii wajjin warra wangeelatti duulaa turtanii harkaa fi afaan turtanii har'a immoo deebitanii wal afaan dhaabbatanii maali rakkoo wayii jiramoo mucaan nama ishii sumayyaa tana qofaa miti namoota biraa hattoota haadha koo dura nan dhaabbadha haqarra. Haqaa mitire ustaaza kun haqaa mitire kun haqaa miti. Turumbadu. Akka shari'aatti musliimadha miti anaaf. Yes, alhamdulillah. AB musliima tokko dhaggeeffadhu. Nama islaamaa hin taanetti dhaqatanii himuun hin ga'amoo hin ga'u. IB nama tokko goyotu waa'ee feetii moo nama biraa? Fakkeenyaaf irrina qoodhattee nama amantaa islaamummaan hordofnetti himuu shari'aan si fayyama. Gaafii bareeda ustaaza. Gaafii kana bareeda barsi deebisuu hin deemaaf ture. Tokkummaan ganaa daa'imaa nama aalimallee ilmii qabu. Qofa kallattiin naa deemu. Isinuu warri ilmii qabdan deemtanii bakka biratti wal hukumataa hin jirtanii? Galatoome abbaa ati deeggaraa qaama tokkodha soori bakka inni tettisisu. Wallahi ustaaza akkasii miti. Wallahi ustaaza. Rabbi barakaa isin haa godhu. Okay, isini